Ando alam gosa waan silaa namni ja'een hin jenneen arrabsee gadi buuse bar. Eessatti? Amma dhageessisi. Afaan Amaaraatiin kun. Eeliyaas dhageessismee haa dhaganii haa amananii afaan Amaaraa dhageessisuu. Diigamuu qabaa jedhe wannoon haacee kun garee sakkaaraamittu gareen taanetti wal ga'e jedhe. Maatii haacee illee arrabsaa jira achi keessatti. Diigamuu qabaa jedhe. Indo woggoree bakka irra Afaan darba. Amaaraatiin diigamuu qabaa jedhe sakkaaraamittu achi keessa wal ga'e. Abboo fataa jennee jiraan naannoo dhiise abboo dantaa namaati. Teewwan gotaa waliin ho'iyyita uummata kana wajjin. Uummanni ajandaa barbaada. Fataa jedhata amma wala gara qabsoo deebinaa dhiisi kan. Kunuu qabsoodhaa miree kanumarraa eegaltaa dura. Kanniinuu of harkaa yoo kararraa balleessite malee. Faarsee bulaa yoo mataan dhoofne garamitti qabsoof ture. Yoo jara kana uummatatti warra sobu kana yoo duran dhaabbanne nuti. Miidiyaarra jirraa barnuullee isaanis miidiyaarra jiran. Bakka sheeritti godhaa gaafadha. Isas Ajandaa nama jiru ajandaa muciyyootii fi ka artistii Andu'aalam ajandaa san mataa godhadhuuti. Kun kiniina gurguraa miskiintichi ilkeenuu keessan jirtu. isuma sanumarratti dubbatin No. Haasaa isaa dhageeffadhaa dursaa mormuun dura. haasa'uma mucayyoo sanii Eeliyaas irratti al tokko mee haasaa baniif jara kana. afaan abdiin beeku afaan illuunis hin beekan Nuu afaan. hini innaa fi banii fi hini innaa fi waan inni jiru rakkoon qabu. Nutti himtanii bar dhageenne. Yaa hin barbaachisu yaa. Lama of arrabsuu taati eega isin arrabse bakka bira darbaati. Yookaan gaafadhaa sheeritti godha. Isin gaafadhaa gaa warroonni akka abbaa abdii warroonni akka keetii warri feemasii kun amma isin bira yuun dhufnu nuti bakka xiqqoo oolla. Isiniif dhufamee isin sheeritti Kuni godha. isin dhayxanii haa gaafattanii fi maaliif akkana bakka kana geetteettanii. Anaafi miti ani amma namoota xiqqaan bira dhufa isin warri waan akka guddinaatti fooloo ni qabdan fooloon keessan gaafa akkanaa yoo isin hin fayyanne gaafa wardiin haacee hundeessaa haa diigamu jedhee inni dubbate yoo har'a isin hin dubbanne yoom dubbattan feemas eegataatanis Oromoonis isin jaalatti hin gargaartan Oromoos Abboon feemas ni wayituu hin jiru No, tiktookii. wallahi famous isin. Namni Atilis martuu hanga wal saba Oromoon tuyne isin na dura famous anaaf. Hanga Oromoon arrabsine anaaf famous isin. Namni martuu wal qixaadha. Tiktookii kanarratti afshir. Feemasii wayituu hin jiru. Jechuun dhageettii namni qabu hawaasa ofii kana namoota akkanaa itti himuu qabdan kara ta'eenu. Jawaariin amma fakkeenyaaf haa xiqqeessu warra siyaasaati. Haa qeequs. Garuu bakka haacee hundeessaatti dhufuun this is በጣም dangerous. Amma tiktookii bar namni wal gaafatu dhiiseera walumaa kaa'ee callisa. Waluma kaanii moo? Maaltu deebisii deebisa namni waa Ka deebiin deebifne iluu koo ka deebiin deebifne tarii faarsee bulaan deebiin deebisu waan itti kennan qofa as dhufee haasawaa. Faarsee bulaa osoo ati gaafii ho'i gaafatte siin deebisu tokko waan itti leenjee as dhufee warra qabsoo Oromoo kana geggeessu falmachuuf yaalii godha. Waan falmaturraa ammoo gaafii yoo gaafatan takkaa deebisee hin danda'u yookaan gadi bu'a yookaan si arrabsa. Kanuma gatiin isaanii kanaaf nuti ammoo warri dhugumaan rakkoo Oromoo keessa jirtu hubanne warra akka faarsee bulaa abbaa giddii jettan kana mataa gaggara golchuu qofaa miti ban bakka inni jiru hubatanii dhaqanii harka duuba deebisanii hidhanii gaafachuudha. Oromoon hin ajjeefamu. Namoonni ajjeefnu akka kaanii hin qabna harka duubatti hiinee eenyummaa isaa isa agarsiifnaa hin gaafanna. Kanuma. Yaset. wallahi ajandaan Oromoo kun ardiin makki ajandaa. Dide illoonni soddaate. No, ani soddaa fi miti. Gara naa qananii, gara sii andaalam, gara naa hacee, gara naa jaartii, gara naa amaara. Astagfirullah. Amma ajandaan koo kun laal amma Oromoo maaltu bu'e qoy? wanni namichi kun jedhe ajandaa sadii walirratti tuqe ka andaalam ka qananii qophii haacee hundeessaa kana sadiin bakka tokkotti afaan Amaaraatiin dha'e namni kun. Inni nama biyya Dubaayiitiif filatamee eenyu jedhu badhaadhina ofiin jedhu Yamaa fi isaanii filatamee nama achirra hojjetaa jiru. Amma inni qoricha gurguraa qofan seenaa. Inni achi taa'ee daldala ajaa'ibaa hojjetaara piippiidhaaf. No dogongora no dawaa qofa gurguraan jiru piippiidha. Uummata kakaasuuf irratti dalagu jiran malee. Exactly. Yes. Akkuma caffee raammis fa'aa faarsee bulaadha jarri kun akkuma aftaamuu lamuu fa'aa akkasi. Tokkuma jarri.
bakka xoorinnan dhumatee jira lazaarii baqam jettaniire jenneerra naga araaraan Maal goonu akka yaada keetitti lolli dhume jette mee maal goonu kana booda. araara buusaa baqam fayyinee jirra jechuun anaaf abbaan giddis akkanuma wajjin jiraanna jireenya barbara. Eenyu walitti araaramuuf namee Iluuko. arusiin oduu qofa jette arusiin sitta haruu ba'e jala fidas mootii taran arusiin maal goote manna hunillee fayyaan qabu walla. Tana dhiisi eenyu dirree Oromiyaa jetti tunta gosaan deemtu isii dhiistu duraan keedha tana jalaan dhagee. Warra eessaati isin? Maal isii beekna dirree Oromiyaa jetti tarii garri isiituun beekamu dirree dhawaa yookaan argee ta'uu dandeetti hin beekamu. Ziyaad warreen fakkaate. Tuni tazinnaa ishii distii dhiitu galgala ganama abiyyi faantii miiccitoyiti. Balleessi tana wanni godhi miyuut godhi Eliyaas miyuut godhi akka waan barreessine tana. Amma araarri bu'ee mitiidha. Araarri hin buune fa'aa inni isin kennee deemtanii ganaatti qaxxallaa isaan gaafa akkatti aroosiin homaa faayidaan qabdu nuun jedhan kan nukka ayyoo akka arsii dhugaatti. Nama abbaan giddii siin jedheera abbaan giddii. Garra faayoon. Rafu jira allaa qoban qaba abbaan giddii. Liisa bu'aa dalagatu. Waan jettu laali nafsee jetti nafsee wanti jedhamu hin jiru afaan Oromoo keessa makaa makoo kana nu dhibe bar Dr. Gammachuun maal jedhe beektaa Oromoon ta hedduu nu rakkifte Oromoo amaartee jedhe bar Dr. Gammachuun Oromoo amaartetu baay'ee nu rakkise isiin tuunu Dhiisa haa barreessitu dhiisa irra laaleen haa barreessitu waan feetaa barreessitu dhiisa inuma taazaba malee dhiisa barreen mirga qabdi. Baakee jette Iluuko eenyu sanyii Aliyyi Azzala jira tun dirree qabriiti jedhee dhugaadha sanyii Alii dhugaa jette dirree qabriiti tun dhiisa bira dabra. Iliyaasa ajandaa biraa nuuf fidi. Ajandaa takka muutii za'a takka naaf hojii filleedha iluudha waa gaafadha yeroo takka. Hayyee iluu gaaffii dirree tajamtana biloo godhe Eliyaas. Dhugaa ateettu dhiisa. Kananii maal jette? Bakkuma argite amma tun. soddaa kiyya gabbuusaa jettee gabbuusanii. Abbo antabaaf jedha intala maal irraa fuudhee miti intala maal qaba inni ureef fuudhee. Dhugaadha yaa bara harkaanii waa dalagu jira beektaa za'a takkaan naafe fakkeenyaaf faawundeeshiniin kunis gaa namuma gaa yeroo booranni hongeen dhaamus yeroo hedduu bakkuma beektaa gargaarsan dhaabbataa ammallee wanni gurbaa kenname kunis wayi hannaan kenname ifaa bilisaan namni kun irra waltee nama guutuu keessa kenneef ammallee irrallee fuudhan rakkoon qabu kun beektaa duniyaadha. Ammas gaa kanaafuu gaa waa'ee sanillee abbaa giddii hoggaa gaa yoo afaan jaraa kana dandeesse garuu achi keessatti waa hedduu jira battanaaf jee Iliyaasisi. Waliin gallu barsanyi afaan kenna adda addaa jarree warra biraati. Waliin gallu jedha garagaraa nuti paartii Oromoo nuti nagama buusuu dhiisaa jenna malee isaa warra mootummaa deeggaru waan itti qajeelan sana irraan godhani. Duuba rakkoon qabu gaa waa'ee bara siyaasaa biraa aadiidha gaafa akka Macaaluu kana jechuudha gaa nama dhugaan isaatu dhabamte gaafama waa'ee isaa kana kaasa gaa xiqqisoo gaa namni kun itti dhagama gaa ammoo ijoollee isaa sanuma dhiyoo tana gaa numa dhageenya haala ishiin akkaataa abbaa ishiitti dubbattu kanaafuu gaa rabbee nageenyuma faarsu buusutu gaarii waa hunda keessatti. Ni gaafanna garuu rakkoon qabu. Garuu amma mucayyoon dirree Oromiyaa jechuummaa nu arrabsite. Nagaatti jettee barquufte. Jala seenee hogguu laalu aadaa babbareedduu hubamtee artistoota qaqqaalii Harargee qabdiif jala
Garuu jechoota akkana itti fayyadamtu warroonni nama arrabsu kun waan babbareedaa waan naannoo irraa dhuftan isin fakkeessu ofirraa kaasaa isin hin fayyadu. Maaliif kutaa san bakka hin buutan namoonni keessattuu piroofaayiliin isaa jalli waan gaggaarii aadaa Oromoo tokko Oromoo eeggatu asirra nama dha. Jalaa Ante mana uummanni ciccijjadhe bakka dhiisi maal goota. gaggara galchaa mana nu guuttanii garuu ulfaadha. Gaggara galchaa. Isin hanga deemtanii mana kabajabatees. Aboo dhiisi galas abbaan giddii kana gaafa biyyatti hidhan san gadheen duubaan dhaabbattee nuti ergeen ooltu. Bakka amma dhiisaan gaafa. Ajandaan qabdanii qabdaa? Abbaan abdiin hidhame qoya abdii gaafannaa eessatti akka inni hidhame sagalee ta'eef ajaa'iba qaba. Siyaasaa walii ta'e barjarri gaafsan abdii. Hidhuu wal hidhuu fi miti barjarri siyaasaaf Oromoo shawwaduuf walii ta'e malee hin sobdi. Abbaa giddiitiin eessa walitti dhufte qaraati. Ani waan inni haacee sanirratti osuma bakkoyyii deemaa jiru dhageeffate. Dhaga'ullee hin fedhan namallee raggatuuf waan hin jenne. Garuu jechuudha. Abdiin Star ol seeneera waa'ee abbaa giddii kana sirriitti beekamee irraa dubbisa. Lakki abbaa giddii kaa yeroo bar jalqabaa san Tigree TPLF kana sirrii deeggaraa ture booda biyya gallaan hidhan. Hiitee kaa waan jirri goote. Deeggaraa ture yaani beeka Facebook irratti illee bakka adda addaa yaa. TPLF sirriitti deeggaraa ture. Akkuma galeen jaartii fuudhuuf galee hidhanii. Mana hidhaa san keessatti waan godhan kaa rabbi beeka achi booda jijjiirame akkuma achii gara Dubaay deebi'een kalaasinni Oromootti ka'e. Gara san malee. Kanaaf bar duubaan dhaabachuun ooltuu jedha gaafas. Gama duubaa akka duroo yaani nama goonsan. Abiyyiin harkana kun oolachuu geeti. Shakkisiisaadha beektaa. Akki inni godhatu suni. Giddii namoonni araara buusaa jirraa dhufeetti dabalee. Dubbii qabbaneessinee piikcharii ol deebisnee. Okay, gad deebi'anii turanii? Suuraan gad ture yaa. Sirreessaa ka jirru itti dabaltee dhuftee. Takkatti mammaa ol deebiste dha xiqqoo dalga. Wallaahi yoo dandeessanii kan Mubaarak Tasammaa tokko na ergaa jira waliin kattalaa jira. Isa dhiisi inni faarsee bulaa keessan jiru inni waan akkasii hin dubbatu dhiisi. Inni abbaa miskiinaa ta'e. Abbaa addeetu. Laa ati mirga qabda abbaa feete dhukkee irraa kaase Eliyaas. Yaani wallaahi jechuun inni jedhe sun hedduu na mufachiise. Abbaa miskiinaa waa jedhema? No abbaa miskiinaatiin kana malee. Kuni waan hin jenne qabaa subhaanallah kun immaa dhiisi. Dhiyeenya kana jawaaritti jira jawaaraan warra siyaasaatiin minimma yaa gabaa nagari yalla dhaabnan deeggaru qabaa oodha woboodha. Akka hayyuu tokkotti ammoo jawaar kun hayyuu Oromooti. Jaalannuu jibbinu dirqama. Wallaalaan irraa fuudhuu hin danda'u wallaalaan akka kiyyaa miidiyaa gubbatti. Gaafsa namoonni callise garuu gaafa waan haaceetiif mucayyoo qananii tana andaalami walitti dhee warri achi keessa sabassabame wannoo haacee kana diigamuu qabaa jedhe. Akkaaraamitti achi keessa wal ga'e. Akka jaartiin Haacaaluu Hundeessaa gabbaatee dhiifama gootu kadhattu godhaa jiran akkas godhamuu qabdi jedha. Andaalama okkee nama ajjeese amma fakkeenyaaf abdii andaalama ajjeechaan itti gaafatama. Garuu wardii argachuuf muuxannoo isaatiin sirba isaatiin maaf waliif fida sabni kun? Maal awwaardiin amalaa fi wanti gaarummaan namaa kennamatti fakkaate bun dandeettii isaati artiidhaan namaa kennama bara awwaardiin sun mana hidhaattuu namaa geeffamuu danda'a mana hidhaatti. Geeffamuu danda'a osoo inni du'eeyyuu kan du'e beekaa ta'e Abdullahi Jirmaa. Ka du'eefuu kennamaa jira. Kenname guyyaa san. Kanaaf walitti laaqee akka isiin dhiifama gaafattu afaan Amaaraatiin dhaba. Awwaardiin Haacaaluu Hundeessaa awwaardiin kunuu beektaa sirriin goone jechuun namni tokko shakkamaadhaaf egaa awwaardii kenname deebisanii irraa fuudhuun yakkamaan jedhamne bara shakkamaadha malee ganaa inni shakkamaadha sonuu bilisaa jedhameetiin gaddifame. Asirratti sunuu dogongora egaa waan takka kennanii booda achumarratti ichanii usuu qaban ture. Ani gaafii qabu awwaardiin kun Umaru Suleymaan lola qaba. Umariin gara keenyatti asin laalu. Keenyatan hin beekan. Gara keenyan laalu awwaardiin. Warri ammaa gara keenyatan hin beekuni. Dhugaatiin jedhu Umaru Suleymaan wal qaba. Shukriin awwaardii kana keessa bu'ee takka.
Amma sirboota jaalalaatiin tokkoffaadha. Kuban qabanii siin jedha gara keenya kana qilleensi hin bubbisu. Kana akkana Waanillee ka Hacaaluu ka biraa dhaabbannu. komandootti Hacaaluu haa dhaabbannu nullee. Wallahi. Wallaahi billahi. Rakkisaadha. Gudima keessan kun wallaahi. Abbaan giddiituu naare jechuudha akkamitti argachuu dhabede. Haadha Useen sirbee moo? Addunyaa miti akirattuun argatu haati giddii. Argachuu qaba. Amma isin irraa kaasi bakka hangaaliyaas. Karaa kana ammoo. Bakka hangaarraa kaase. Yaa nutti hundi sun sherga isa. Amma waan biraarra nuu kaa'e dhiisi. Okay. Waan bareedaa irra isinii kaa'u. Hangaa bakka keessa. Waan biraa irra nuu kaa'u. Anaayyuu mirqaan orgeedhis kaasi. Kaasa namichi miskiin uummata fixu adda adda uummata Dubaay namni jiraachisaa jiru isaa kenni itti kennu. Wallaahi nam tokko jiraata. Uummanni ifiif jiraata rabbi oolchee bulcha. Dhiise bannaa araba irraa bitachuu ka sodaatu isa. Irraa kaasii ka biraarra nuu kaa'an.